Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Kun torbanitti al tokko dilbata ganama sa'aatii 9 kan ta'an tajaajila wangeelaa Inni Logos torban darbanii sagalee Waaqayyoo isiniif dhiyaata. Isin immoo laayikii, komentii, sheerii gochuu akkasumas immoo yuutuubii TV Logosiin sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Dukkanni koo ni faa, inni koo hin kufaa, Yesuus koon dhufaa. Yaaddoon na waadee na dhumee moorrii, birbir jechaa naaf akka gogorrii. Waaqayyoon eegaa tuuriin kufadhaa, barii bartokoo baay'een dubbadhaa. Imbariyaa, 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 imbariyaa. Dukkanni koo ni faa, inni koo hin kufaa, Yesuus koon dhufaa. Lafa haadhaan hafuu guutuu bara koo, Gooftaan hin bareechaa galgala koo. Waaqayyo narraa ciira hidhaa koo, anis nan bobeeffadha ibsaa koo. Imbariyaa, 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 imbariyaa. Dukkanni koo ni faa, inni koo hin kufaa, Yesuus koon dhufaa. Nagaan Waaqayyo Gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota TV Logos. Kun torbanitti al tokko dilbata ganama sa'aatii 9tti kan tamsa'u tajaajila wangeelaati. Torbee darbe sagalee Waaqayyoo jireenya kadhataa jedhu jalatti Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 hamma 9tti waliin ilaalaa turre. Har'as sagalee masanaan irra deebi'ee kutaa lammaffaasaan dubbadhee dhumarratti Waaqayyo waliif kadhanna. Jireenya kadhataa jedha mata dureensaa. Jireenya kadhataa yeroo jennu torban darban kadhatii eessatti yoom akka jalqabe, akkamitti akka jalqabe, hiika akkamii akka qabu walii wajjin ilaalle ture. Har'a immoo gulantaa jireenyi kadhataa qabu yookaan gulantaa kadhannaan qabu macaafa qulqulluu keessatti Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7-8 qofa jirurra ilaallee Waaqayyoon galateeffanna. Innis akkana jedhan dubbisa. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaa in argattu, balbalas rukutaa isiniif hin banama. Kan kadhatu hundinuu hin fudhata, kan barbaadu isin argata, balbala kan rukutuufis immoo in banama. Irran deebi'a sagalee kana kana jedha. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaadaas in argattu, balbala rukutaa isiniif hin banama. Kan barbaadu hundinuu hin fudhatoo, kan kadhatu hundumtunuus in argata, balbala kan rukutuufis in banama jedha. Sagalee kana akka Waaqayyoo ibsuuf kadhanna. Gooftaa hundumaa dandeessuu jaalala keef geggeessaa keessa gaariitiif galanni siif haa ta'u. Baroota keessatti gurra si dhaga'utti hin dubbatta,
qalbii namaatti garaa namaatti kan dubbattu ati Waaqayyo gooftaan macaarras dubbii kennutti dubbadhu. Akkuma boroofni yaa bishaan dheebotu garaan keenyaaf lubbuun keenya si yaaddi yaa Waaqayyo. Namummaan keenya si dheebota. Keessi keenya dubbii kee dheebota yaa isa hundumaa dandeessu sagalee kee ergi lubbuu keenyatti dubbadhu. Afuura keenyatti dubbadhu garaa keenyatti dubbadhu. Yaada garaa keenyatti dubbadhu yaa Waaqayyo. Akeeka keen hubachiisi dhoksaa dubbii keen hubachiisi. Bara kana keessa maal gochuun akka nuuf ta'u jireenya akkamii qabaachuun akka nuuf ta'u akkamitti jiraachuun akka nuuf ta'u nu hubachiisi. Ani sin kadhadha maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Sagalee kana irratti waa'ee jireenya kadhataa dubbanna. Kiristaanonni jireenya isaanii jiraatan keessatti wantoota adda isaan godhu waa baay'ee qabaatu. Nama hundumaa wajjin biyya tokko keessa waan jiraannuuf, apartama tokko irra waan jiraannuuf, mandara tokko keessa waan jiraannuuf, gabaa tokkotti waan gargaaramnuuf, mana barumsaa tokkotti waan gargaaramnuuf, nuyi jireenyi keenya nama hundumaa wajjin wal qixa miti yookaan akka namoonni hundumtu nu jiraatanitti jiraanna miti. Nuyi jireenyi keenya kan amantoonni saboota kaan irraa adda nu godhu jireenya kadhataa qabna. Kophaa keenyatti kan Waaqayyo wajjin haasofnu, kan Waaqayyo wajjin dudubbannu, kan yaada Waaqayyoo itti gaafannu, kan itti icciitii garaa keenyaa Waaqayyo wajjin mari'annu jireenya addaa. Iseenis jireenya kadhataati. Jireenya kadhataa yeroo jennu egaa hiikisaa baay'eedha garuu namni kadhatu dubbii kana hubachuun isa rakkisu. Namoonni jireenyi isaanii yeroo hundumaa Waaqayyootti dhiyaatee jiraatan hariiroo gaarii Waaqayyo wajjin qaban guyyaa guyyaatti Waaqayyo wajjin mareedhaaf haasaa qabaatan jechi kun isaan rakkisu. Egaa gulantaa qaba jireenyi kadhataa. Jireenya kadhataa gulantaa sadiittan qoqqoodee lafa kaa'e sagalee makeenya kanarratti sagalee kutaa haaraa dubbise kanarratti hundaa'ee jireenyi kadhataa gulantaa sadii qaba. Tokko jireenya barbaachaan guute barbaaduu. Sagalee lama dubbise irratti gooftaa Yesuustu akkana jedhe barbaadaa in argattu jedhe. Barbaadaa in argattu. Jireenya barbaachaan guute. Qajeelummaa barbaada. Dhugaa barbaada. Haqa barbaada. Yaada Waaqayyoo barbaada. Dubbii Waaqayyoo barbaada. Mul'ata Waaqayyoo barbaada. Yaada Waaqayyoo barbaada. Barbaaduun yeroo fudhachuu malata. Barbaaduun dadhabbii qabata. Barbaaduun gatii nama baasisa. Egaa yeroo barbaannu yaada Waaqayyoo barbaanna, dhugaa barbaanna, qajeelummaa barbaanna, afuura Waaqayyoo barbaanna, mul'ataan barbaanna, afuuraan taanee barbaanna, jireenya kadhataa keessa taanee dhugaa barbaanna, jireenya kadhataa keessa taanee qajeelummaa barbaanna, jireenya kadhataa keessa taanee waan gaarii barbaanna, jireenya kadhataa keessa taanee obboloota kufan barbaanna, sababa de barbaanna. Dhugaa miliqxe barbaanna. Jireenya kadhataa keessa taane egaa iseen kun barbaaduun salphaa miti. Waan bade tokko argachuudhaaf barbaaduun yeroo fudhata. Waan miliqe tokko arguudhaaf barbaaduun dadhabbii qaba. Barbaachaan kan guute. Iyyaafannaadhaan kan guute. Lafa dubbiin Waaqayyootti dhaga'amu, lafa ulfinni Waaqayyoo jiru. Lafa eenyummaan Waaqayyootti kabajame. Lafa afuurri Waaqayyootti iddoo argatu. Iddoo qulqulluu yaada Waaqayyoo barbaadu. Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 8 hamma 10 nan dubbisa. Akkana jedha. Itti dabalee immoo dubartiin tokko meetii 10 qabdi. Kurnaan sana keessaa tokko yoo bade ibsaa ibsitee mana ishee hartee hamma argattutti dhimmitee in barbaaddi mitiiree yemmuu argattus firoota ishee olloota ishee waamtee meetii koo isa na duraa bade waan an argadheef anaaf gammadaa hin jetti. Akkuma kanatti cubbamaan tokko yaada garaa isaa geeddaratee gara Waaqayyootti yemmuu deebi'u ergamoonni Waaqayyoo akka itti gammadan isinitti ani hima jedhee. Kutaa kanarratti asittis Yesuus Kiristoos dubbata.
dubartii tokko ture jedhe meetii 10 qabdiiti meetii 10 isheen qabdu keessa 2 jalaa bada lama isa ishee jalaa bade sana barbaacha ibsaa qabsiiftee mana ishee hartee meetii sana lamaan barbaaddi gaafa argattu hin gammadde akkuma kana ilmi namaa cubbamoota barbaacha dhufe gaafa namni cubbamaan qalbii dirrate gara waaqootti deebi'u ergamoonni waaqayyoo sin gammadu akkuma kana waa'ee namoota gara waaqayyootti deebi'an waan sanaaf dubbata egaa innan dubbachuu barbaadu diriimii lama isee badde sana barbaacha dubartiin sun ibsaa ibsatti mana ishee haratti hin barbaaddi mana sana keessatti lafa itti meetiin sun bade lafa itti saantibi sun miliqe gola jiru hundumaalitti oraatii irra baati gadi buuti qodaa mana ishee keessa jiru hundumaa gadi yaafti hin barbaaddi ibsaa qabsiifti hamma waan sana argitutti hin barbaaddi hamma isa bade qabeenya ishee argattutti hamma isa bade diriimii ishee argattutti hin barbaaddi Yesus Kristos barbaadaa in argattu jedhe jireenya barbaachaan guute kadhata keessa qajeelummaa barbaadu kutaa kana irratti gooftaan Yesus waa'ee namoota mootummaa waaqayyoo keessaa badaniif dubbata anis iddoo kana irratti dhaabadhee wanta si jalaa bade barbaadi hin argatta kadhannaadhaan barbaadi afura waaqayyootiin barbaadi mul'ataan barbaadi sagalee waaqayyo gooftaa isa qajeelummaan keessa guuteen barbaadi araara waaqayyo keessa dhokadhu barbaadi afura waaqayyo keessa dhokadhu barbaadi mul'ata keessa ta'i barbaadi jireenya kadhataatiin barbaadi jireenya kee keessaa waan badi mul'ata kee waan badi obboloota si biraa badan tajaajiltoota si biraa kufan faarfattoota dur waliin kwaarii faarfachaa turtan tajaajiltoota dur waliin konferensii tajaajilaa turtan har'a garuu kan mana waaqayyo keessa hin jirre har'a garuu kan dubbii waaqayyo dhagaa hin jirre kan dubbii waaqayyo harka isaan hin jirre warra badan barbaadaa jireenyi kiristaanotaa jireenyi amantootaa jireenya barbaachaan guute biyya lafaa kana irratti guyyaa tokko nu ga'eeras boqonneerras jennee guyyaa nu itti gadi teenyu tokko illee hin jiraatu hin jirus sababi isaa gooftaan keenya Yesus Kristos gaafa biyya lafaa irra ture guyyaa tokko boqotee hin beeku halkan guutuu kadhachaa bula guyyaa wangeela mootummaa waaqayyoo lallaba halkan guutuu bartootaaf waaqayyoon kadhata guyyaa dhukkubsatoota fayyisaa oola halkan guutuu abbaa isaa wajjin haasa'a bula guyyaa amantootatti yaada waaqayyoo sana himaa oola jireenyi kiristaanotaa jireenya kadhannaati jireenya barbaachaati biyyi lafaa biyya itti wanti hundumtuun wal lamaaf qixxaatu guutu miti yoo kana ta'e biyya lafaa miti jechuudha iddoo nuti jirru biyya lafaa miti jechuudha wanti hundumtuun nu guute wanti hundumtuun nu qajeelee jira taanaan iddoo nuti jirru kun biyya lafaa miti jechuudha sababi isaa biyya lafaa keessatti hin guutu wanti hundumtuun waan ta'eef hirrina qaba biyyi lafaa buburreedha ganama gaddaa galgala gammachuudha galgala faarfannaadha ganama boo'icha biyya akkasii keessatti jireenya akkasii keessatti amantoonni maal gochuu qabu kadhannaadhaan fuula waaqayyo turuu qabu waan isaan rakkise fuula waaqayyo duratti kadhannaadhaan dhiyeessuu qabu waan isaan harkaa badde sana fuula waaqayyo duratti kadhannaadhaan turuu qabu in argattu barbaadaa egaa yeroo barbaaddan salphaatti waan argamu miti ibsaan dubbii waaqayyooti ibsaan hafuura waaqayyooti ibsaan mul'ata si ibsa waaqayyo sagalee isaatiin si ibsa waaqayyo hafuura isaatiin si ibsa waaqayyo gooftaan kadhannaa keessa yerooti dhugaa waaqayyo barbaadu haqa kee yerooti barbaadu qajeelummaa yerooti barbaadu waan gaarii yerooti barbaadu barbaadaa dhimmaa barbaadaa dhimmanii kadhachuun akka nuuf ta'u dhimmanii fuula waaqayyo turuun akka nuuf ta'u sagalee waaqayyo nutti dubbata amma sagalee kana irratti hundaa'ee uumama boqonnaa 32 lakkoofsa 25 amma 28 nan dubbisa namichis Yaaqoobiin akka hin dandeenye yemmuu arge walga'ii luka isaa jabeessee in qabe Yaaqoobis ammayyuu namicha wal'aansoo qabuutti utuu jiruu cuuphiin isaa iddoodhaa kaabe
namichis Yaaqoobiin booruun baqaqeera gadi na dhiisi jedhe. Yaaqoob immoo deebisee yoo ana eebbifte malee ani gadi si hin dhiisu jedhe. Namichis maqaan kee eenyu jedhee isa gaafate. Innis deebisee maqaan koo Yaaqoob jedhe. Yommus namichi ati Waaqayyootti namattis marmitee gadhiisuu didde dhaabachuu dandeessetta. Kanaafis si'achi maqaan kee Israa'el jedhamu malee Yaaqoobin jedhamin jedhe. Israa'el jechuun Waaqayyoo wajjin wal'aansoo kan qabu jechuudha. Waaqayyo gooftaadhaaf ulfinni haa ta'u. Waaqayyoottis namattis marmitee wal'aansoo qabaa buluu dandeessetta ittiin jedhe ergamaa Waaqayyooti jedhamtichi kun. Yaaqoobiif ergamaa Waaqayyooti wal'aansoo wal qabaa bulu halkan guutuu. Yaaqoob ergamaa Waaqayyoo kana qabee gadhiisuu dide. Na eebbiste malee gadi sin dhiisu jedhe. Halkan guutuu wal'aansoo wal qabaa bulanii gaafa lafti bari'uuf jala ga'u akkana jedhe namtichi kun. Egaa jedhe amma booruun baqaqee lafti bari'uuf deema ganna dhiisi nan deema jedhe. Ana eebbiftu malee gadi sin dhiisu jedhe. Eenyu maqaan kee Yaaqoob jedhe. Egaa har'aa jalqabee maqaan kee Yaaqoob miti Israa'el. Israa'el jechuun isa Waaqayyoon wal'aansoo qabaa buli jechuudha. Jireenyi kadhataa jireenya wal'aansooti. Jireenyi kadhataa jireenya dorgommeeti. Jireenyi kadhataa jireenya dadhabbii baay'ee qabudha. Yaaqoob yeroo namicha kana wal'aansoo qabaa buletti dadhabbii baay'ee dadhabe. Gatii guddaa baase. Hamma qaamni isaa keessaa dadhabutti hir'atutti. Hamma wal dadhabsiisanitti halkan guutuu wal'aansoo wal qabaa bulan. Jireenyi kadhataa jireenya wal'aansooti. Dadhabbii baay'ee qaba. Jireenya warraaqsaati. Jireenyi kadhataa jireenya warraaqsaati. Israa'el jechuun Waaqayyoon kan wal'aansoo qabu jechuudha. Waa harkaa fudhachuudhaaf, eebba harkaa fudhachuudhaaf, waan karoorfate tokko hojiirra oolchuudhaaf, mul'ata isaa galmaan ga'uudhaaf, hawwii isaa fiixaan baasuudhaaf, dheebuu isaa raawwachuudhaaf, bira ga'uudhaaf wal'aansoo isa qabu jechuudha. Jireenyi kadhataa jireenya wal'aansooti. Jireenyi kadhataa jireenya warraaqsaati. Nama yeroodhaaf harka hin laanne, nama rakkinaaf harka hin laanne, nama boojiidhaaf harka hin laanne, nama diinaaf harka hin laanne, nama iyyumaaf harka hin laanne, nama lolaaf harka hin laanne. Jireenya warraaqsaati. Waan itti amane, waan itti abdatu, waan garaasaa keessa bulte abjuu isaa raawwachuudhaaf nama rafee hin bulle. Jireenyi kadhataa akkas, namni kadhataa akkas, namni kadhataa waan abjoote sana, waan garaasaa keessa bulte, wanta Waaqayyotti dubbate sana amma argatutti of booda hin deebi'u. Harkan kennatu rakkinaaf, seexanaaf hin jilbeenfatu. Warraaqataa. Namni hafuuraa nama warraaqataa. Namni mul'ataa nama warraaqataa. Nama haala yeroo laalee bitaaf mirga laalee hin sodaanne. Sagalee naannoo isaatti dhaga'amu laalee nama hin jilbeenfanne. Nama harkaan laadhanne. Nama mul'ata isaaf aarsaa ta'uudhaaf qophaa'aa ta'e. Jireenya wal'aansooti. Jireenyi kadhataa. Namni kadhataa isa Waaqayyo irraa dhaga'e yookaan isa Waaqayyo irraa hubate sana galmaan ga'uuf carraaqa. Roorrisi diinotaa sagaleen bitaaf mirga naannoo isaatti san sodaachisu. Yaada Waaqayyo gooftaa isa isaaf gale sana qofa raawwachuudhaaf, yaada Waaqayyo gooftaa isa hubate sana galmaan ga'uudhaaf carraaqa. Jireenya dorgommeeti. Namni kadhataa waan har'aa miti egeree isaa ilaala, mul'ata isaa borii ilaala. Namni kadhataa jireenya kadhataa keessatti yeroo Waaqayyoon kadhannu haalota guyyaa har'aa wantoota guyyaa har'aa keessa jiran miti. Isa Waaqayyo nuun jedhe, isa Waaqayyo nutti dubbata. Galgala keenya irra ija keenya ka'anna. Namni kadhataa abdiidhaan guutuudha. Namni jireenya kadhannaa fuula Waaqayyootti qabu hamileensaa guddaa. Namni fuula Waaqayyootti kufee kadhatu, namni jireenya kadhataa qabu waa'ee borii isaa ilaala waan ta'eef
haalota guyyaa har'aa kun tokkollee isa ajaa'ibu. Namni kadhataa tokko seexanaa wal'aansoo qaba. Lammaffaa irratti jal'inaa fi jal'oota wal'aansoo qaba. Jal'inaaf jal'oota wajjin wal'aansoo wal qaba. Qabxii sadaffaan jireenyi kadhataa dirree lolaati. Lafa wal'aansoon guute. Mormii jajjabaatu jira jireenya kadhataa keessa. Wal'aansoo hedduutu jira jireenya kadhataa keessa. Hin dabartu. Achi geessu hin geessu. Hin jiraatu lakki hin duuta. Bor ifa lakki asumaan akka dukkanaa ittafa. Kan jedhu sagalee roorroo baay'eetu jira. Sagalee diinaa hedduutu jira. Dirree lolaati. Jireenya kadhataa keessa wal'aansoo jajjabaa baay'eetu jira. Kan namni namaa beeku, kan namni namaa hin beekne. Kan jechoota ittiin namatti himatan qabu, kan jechoota ittiin namatti hin himanne qabu. Yaa obboloota koo utuu Waaqayyo ija keenya banee waan addunyaa kana keessatti seexan hojjetu hundumaa argine nuyi nama guyyaa tokkoyyuu kadhata dhiisee rafee bulu miti. Nuyi nama guyyaa tokkoyyuu sagalee Waaqayyo irraa fagaatee moggaa jiraatu miti. Sababi isaa biyyi lafaa dirree lolaati. Biyyi lafaa lafa wal'aansoo hedduuti. Biyyi lafaa lafa seexanonni keessa guutan. Lafa jal'inni keessa guute. Biyya jalloonni keessa guutan. Biyya itti qulqulloonni namoonni Waaqayyoon amanatan itti ari'ataman. Kan hundumaa keessatti garuu injifannoodhaan jiraanne sababi isaa jireenya afuuraa keenyatu jabaadha waan ta'eef. Waaqayyo gooftaatu nu wajjin waan ta'eef nun injifatan. Nuti jireenya kadhataa fuula Waaqayyootti gaafa qabaannu. Waaqayyo wajjin gaafa haasofnu. Gaafa jireenya kadhataa fuula Waaqayyootti qabaannu injifannoo hedduu qabaanna. Egaa qabxii tokkoffaan jireenya barbaachaan guute barbaadu. Qajeelummaa barbaadu biyya lafaa isa jal'oonni keessa jiran keessatti. Haqa barbaadu biyya lafaa isa jal'inni keessa guute keessatti. Dhugaa barbaadu biyya lafaa isa seexanni irratti mo'e keessatti. Akkas egaa jireenya kadhataa kan hundumaa keessatti gaafa qabaannu. Tokkoon isaanii jal'innis jalloonnis seexannis nurratti mirgan qaban aboo hin qabaatan. Ulfinni gooftaadhaaf haa ta'u. Lammaffaa irratti gaafadhaa hin fudhattu jedhe gooftaa Yesuus. Gaafachuu jireenya gaaffiidhaan guute. Galgalas gaafachuu, guyyaas gaafachuu, ganamas gaafachuu. Eessa jira yaadi keessu? Eessa jira mul'ati sun? Eessa jira yeroon sun barri ati itti kanan godha jette sun yoom? Jireenya gaaffiiti. Gaaffii gaafadhaa. Gaafadhaa hin fudhattu immoo gooftaatu. Hin fudhattu immoo isiniif ta'a immoo gaafadhaa. Gaafannee dhabna miti. Gaafannee sagaleen keenya qilleessa irratti hafa miti. Gaafannee fudhanna. Asirratti amma gara gulantaa lammaffaan jireenya gaaffiitii kadhata keessatti inni kun xiqqoo isa jalqabaarra hin jabaata. Gaafachuun ija jabina gaafata. Gaafachuun of kennu gaafata. Ana abbaan mul'aticha ana meer anaaf jedhame sagaleen sun kan kooti meer barri sun kan kooti bara ani keessatti hojjechuu danda'udha. Meer ija jabina gaafata. Of kennu gaafata. Adda of baasuu gaafata. Waan gaafattu sanaaf adda baatee achi baatee gaafachuu si gaafata. Adda ba'uu gaafachuu isa sanarra xiqqoo hin jabaata. Waan gaafattan gadi jabeessitee gaafachuu si gaafata. Gadi jabeessitee jala murtee itti amantee ilaa Yesuustu akkana jedha. Waan gaafattan sana immoo amanaa. Amanaa. Amma iddoo kanarratti gulantaa lammaffaa irratti itti dabalate kan jiru amantiidha. Ija jabina taansee adda of baasuu taansee aarsaadhaaf qophaa'uu taansee itti aanee kan jiru amantiidha. Maa inni amantiin macaafa qulqulluu keessatti amantiin gatii guddaa qabdi. Jireenya qulqullootaa keessatti amantiin gatii guddaa qabdi. Raajotaaf ergamoota gidduutti amantiin gatii guddaa qabdi. Abboota amantiitiif seenaa keessatti amantiin
iddoo olaanaa qabdi. Ejjennoo cimaa si gaafata. Amantiin ejjennoo cimaa si gaafata. Kutannoo jabaa si gaafata. Kutannoo olaanaa. Sababi isaa haalli ati har'a keessa jirtu, naannoo ati keessa jirtu, mandarra ati keessa jiraattu, bitaaf mirgi ati keessa jiraattu, dhaloonni ati keessa jiraattu sun siin iyyamu ta'a. Waan gaafachaa jirtu sanaaf. Gaaffii kee sanaaf haalli ati keessa jirtu siin iyyamu. Mandarra ati keessa jiraattu siin iyyamu. Dhaloonni ati gidduu jiraattu kun siin iyyaman. Biyya ati keessa jiraattu siin iyyamu. Siistemii mootummaa ati keessa jiraattu siin iyyamu ta'a. Agartanii kanaaf iyyuu kutannoo jabaa si gaafata. Ejjennoo cimaa si gaafata. Aarsaa guddaa si gaafata. Amantiin immoo waan ijaan hin argine hin ta'a jedhanii amanuudha. Har'a biyya lafaa keessatti namooti hedduun waan ijaan argamu ragaa si gaafatu. Keessattuu biyyoota komunizimii baay'ee keessatti waan ijaan argamu reason out godhi, reason godhi siin jedhu. Evolution theory warri hordofan waan kana kunoo qabatamaatti nu agarsiisi argaa hin jiru meerre siin. Amantiin immoo waan ijaan hin argamne hin ta'a, hin danda'ama, jira, dhugaadha jedhanii amanuudha. Yookaas gulantaa lammaffaa kanarratti kutannoo cimaa si gaafata. Ejjennoo cimaa si gaafata. Amantii guddaa si gaafata. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 12 hamma 14 irratti sagalee Waaqayyoo jiru dubbisa. Dhugumaan isiniin jedha. Namni anatti amanu waan han hojjedhu hundumaas in hojjeta. Ani gara abbaa waanan dhaquuf kanarra kan caaluyyuu in hojjeta. Abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatuuf waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadhaa. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Kutaa kanarratti jireenya kadhataaf amantiitu wal faana jira. Sagaleen adda irratti caafamee jiru jireenya kadhataa keessatti amantiin hammam akka isheen iddoo olaanaa qabdu. Jireenya kadhataa keessatti amantiin hammam akka isheen bu'aa buusuu dandeessu sirriitti Yohaannis jala muree dubbata. Namni anatti amanu waan ani godhe hundumaa gochuu hin danda'a. Isarra kan caaluyyuu gochuu hin danda'a. Dhugumaan isiniin jedha. Waanuma isin maqaa kootiin kadhattan an nan raawwadha. Hojiirra oolcha kadhata keessan sana. Gulantaa lammaffaa irratti jireenyi kadhata amantii ejjennoo kutannoo baay'ee nama gaafata. Isan hojjedhe caalaayyuu hojjechuu hin dandeessa. Waan isin maqaa kootiin kadhattan hundumaa hojiirra oolcha. Waan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjete sanaa olitti hojjechuun isa caalaa hojjechuun akka danda'amu sagalee kana irratti dubbata. Sun maal gaafata? Amantii gaafata. Jireenya kadhataa gaafata. Waan isin maqaa kootiin abbaa kadhattan hundumaa an isiniifan kenne. Kadhata baay'ee ejjennoo gaafatu, kadhata baay'ee amantii gaafatu, kadhata baay'ee aarsaa gaafatu, kadhata wallaansoo guddaa qabudha iddoon kun. Hin danda'ama jettanii amanuus hin gaafata. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7 kanarratti meenan dubbisa. Isin anatti qabaattanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetaniin kadhattu isiniifis in ta'a. Natti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koo yoo isin keessa jiraate waanuma feetaniin kadhattu isiniif ta'a. Amma gaa gulantaan kun hariiroo nuti Waaqayyo wajjin qabnu. Walitti dhiyeenyanii afura Waaqayyo wajjin qabnu. Amantiin Waaqayyo irraa qabnu. Hammam jireenyi keenya dhugaadhumatti Waaqayyoodhaaf bitamee akka jiraatu. Hammam afurri keenya lapheen keenya Waaqayyootti siqee amanee akka jiraatu. Sagalee kana irratti argitu. Kutaan gulantaan lammaffaan jireenyi kadhataa hariiroon ati Waaqayyo wajjin qabdu baay'ee jabaa ta'uu murteessa. Walitti dhufeenyaatiif dubbii Waaqayyoo qabdan baay'ee cimaa ta'uu murteessa. Jireenyi kadhataa gulantaa lammaffaa irratti jedhu kun Waaqayyootti siquudha. Dubbii Waaqayyootti siquudha. Afura Waaqayyootti siquudha.
itti siqxee jiraachuu si gaafata. Yeroo darbee tiksoonni hoolotatti siqanii akka jiraatan tikseen hoolaa karra isaanii dura bula. Galgala gaafa ol galchu maqaa isaaniitiin waame karra isaaniitti ol isaan naqa. Ganama gaafa isaan baasu maqaa isaaniitiin karra isaanii keessa waamee isaan baasa. Balbala sana dura bula. Gaafa ilmoon hoolaa tokko dhalattu fuudhee asitti kaasuu isaatti baata. Walitti dhiyeenya guddaa akkasiitiin guddifata hoolaa isaa. Tikseedha waan ta'eef. Sagalee kana irratti hariiroo nuti Waaqayyo wajjin qabnu, walitti dhiyeenya nuti Waaqayyo wajjin qabnu gaafa tajaajilaa qofa ta'uu hin qabu. Gaafa waldaadhaan nu qofa ta'uu hin qabu. Gaafuma kadhataaf lafa kadhataadhaan nu qofa ta'uu hin qabu. Gaafuma sagalee Waaqayyo dhageenyu qofa Waaqayyo yaadachuu miti. Sa'aatii 24 jireenyi kee, hafuurri kee, lubbuun kee Waaqayyotti hidhamee jiraachuu. Dubbii Waaqayyotti hidhamtee jiraachuu. Hafuura Waaqayyotti dhugamtee jiraachuu. Yaada Waaqayyoo keessa jiraachuu. Yaadi Waaqayyoo sa'aatii 24 sirra jiraachuu. Balbala Waaqayyoo keessa sa'aatii 24 jiraachuu. Isa kana dubbata sagaleen kun. Sadarkaa lammaffaa irratti jireenya kadhataa balbala banamaa keessa jiraachuudha. Sa'aatii 24 mul'ata Waaqayyoo jala jiraachuudha. Hafuura Waaqayyoo keessa jiraachuudha. Dubbii Waaqayyoo gaafa hundumaa keessa keetti dhangala'aa jiraachuudha. Lubbuun kee sa'aatii kana hundumaa ammati jiraattu dubbii Waaqayyoo dhagaa asi keessatti boqotaa jiraachuudha. Kanaaf gulantaa lammaffaan isa tokkoffarra jabaa. Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 5 haga 6. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Inni isin kennaaf. Garuu utuu hin mamin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamuu akka dha'aa galaanaa isa qilleensaan asiif achi oofamee darbamuuti. Kutaa kana irrattis kadhannaaf amantiin akka isaan wal duukaa deeman. Kadhannaaf amantiin mamiidhaan fuula Waaqayyootti hin dhiyaatin. Shakkiidhaan fuula Waaqayyootti hin dhiyaatin. Waaqayyo isa harki isaa guutees namaaf kennu dura yeroo dhiyaattudha. Ejjennoo guddaadhaan, amantii guddaadhaan fuula Waaqayyootti dhiyaadhu. Mamii tokko malee dhiyaadhu. Namni mamaa dhiyaatu akka dha'aa galaanaa isa qilleensi asiif achi darbuuti jedhe. Namni amantii hin qabne ejjennoo qabu. Namni amantii hin qabne dhaabbata hin qabu. Namni amantii hin qabne jireenyi isaas jeeqamaadha. Kanaaf yeroo fuula Waaqayyoo duratti dhiyaannu amantiidhaan, kadhannaadhaan, ejjennoodhaan fuula Waaqayyootti dhiyaanna. Gulantaa sadaffaan jireenyi kadhataa Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbata. Rukutaa isiniif banamaa. Inni kun isa tokkoffaar, isa lammaffaar ol kaa'anni kun isa dhumaati. Dubbiin kun egaa humnaa fi dadhabbii gaafata. Humna gaafata. Rukutaa. Waa rurrukutuu yeroo jedhu kan nu itti rurrukunnu sun, kan nu ittiin qosoqqosnu sun yoo harki keenya hojjete, yoo maashaan keenya hojjete, yoo lafeen keenya hojjete ta'e rurrukutaa dubbiin jedhu kun cabsanii ba'uu gaafata. Diiganii ba'uu gaafata. Kutanii ba'uu gaafata. Siistemii ittiin haguugaman kee dhoosanii ba'uu gaafata. Mandara keessatti haguugaman, wantoota keessatti ukkaamaman kee dhoosanii ba'uu gaafata. Rukutaa hin banamne. Dubbii humnaati. Sadarkaan kun jireenya kadhataa keessatti isa olaanaadhaaf isa dhumaati. Sadarkaan kun sadarkaa itti injifannootti dhiyaannudha. Lola sila keessa turre, jireenya kadhataa sila keessa turre, sadarkaa tokkoffaatti, sadarkaa lammaffaatti qabaachaa turre, sadarkaa sadaffaa kana irratti yeroo nu itti galma isaatti dhiyaannudha.
yeroo nuyi itti fudhachuutti dhiyaannudha. Yeroo nuyi itti harka keenya keessa galfachuutti dhiyaannudha. Yeroo nuyi itti injifachuutti dhiyaannudha. Yeroo nuyi itti waan sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa irratti gochaa turre ijaan agarsiisuuf itti adeemnudha. Yeroo nuyi waan sadarkaa gulantaa tokkoffaaf gulantaa lammaffaatti gochaa turre amma immoo taanee jiraannee argamnudha. Ijaan argisiisuudhaaf. Yeroon kun sadarkaa itti mataa diinota keenyarra ejjenne ol baanee argamnudha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Sadarkaa nu itti wantoota nu rakkisaa turan sana hundumaa, wantoota nu boosisaa turan sana hundumaa, wantoota nu rakkisaa turan sana hundumaa of jalatti gadi qabnee irra ejjenne ol kaanudha. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Sadarkaan kun sadarkaa injifannooti. Sadarkaan kun sadarkaa moo'ichaati. Sadarkaan kun sadarkaa itti milkaa'inaati. Sadarkaan kun sadarkaa ija naqannaati. Sadarkaan kun sadarkaa itti akeeka sana raawwatanidha. Yeroo itti xumuranidha. Yeroo itti projektiin sun xumuramuuf deemudha. Yeroo itti mul'anni sun raawwatamuuf deemudha. Kanaaf iyyuu Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 13 hanga 18 dubbisa. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabbachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaa dhaabadhaa. Akka nama kophee kaa'ateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kan hundumaattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti, sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kadhataaf himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaa kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Sadarkaan kun sadarkaa itti dirreetti ba'an, lolatti ba'an, mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo hidhadhaa'edha. Kophee wangeelaa miillatti kaa'adhaadha. Dhugaadhaan mudhii keessan hidhadhaadha. Dubbii Waaqayyoo akka billaatti harkatti qabadhaadha. Amantii akka gaachanaatti qabadhaadha. Sana boodeedha itti ba'aa dirree sanatti. Lolichi kan Waaqayyooti itti ba'aa. Yeroo sana gootan immoodha kadhataaf himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaa. Waan kana hundumaa gaafa gootan fooniin miti. Hafuuraan geggeeffamaa. Yeroo kana gootan immoo ofii keessan duwwaaf miti. Obboloota keessaniifis kadhadhaa. Hiriyoota keessaniif kadhadhaa. Waldaa kiristaanaaf kadhadhaa. Biyyaaf kadhadhaa. Maatii abbaa keessaniif kadhadhaa. Ijoollee keessaniif kadhadhaa. Mana keessaniif kadhadhaa. Haadha warraa keessaniif kadhadhaa. Abbaa manaa keessaniif kadhadhaa. Tajaajiltootaaf ollaa bitaa mirga keessaniif kadhadhaa. Lola sanatti yeroo baatan injifannoon sun an keessan duwwaa miti. Yeroo ati injifattu warri si waliin hiriiraanis in injifattu. Yeroo ati ol baatu warra fuutee adeemaa jirtu sana hundumaas fuutee ol baata. Gaara ulfinaa sanatti, gaara kakuu sanatti. Kanaaf iyyuu sadarkaan kun sadarkaa lolaati. Sadarkaa diiganii ba'uuti. Phaawulos yeroo dubbatu irraa Qorontoosiif akkana jedha. Mi'i waraanaa keenya mi'a da'oo jajjabaa jijjigsuudha. Oh hallelujah. Mi'a da'oo jajjabaa jijjigsu. Keenyan diinummaa sana isa diigee gatuudha. Waaqayyo humna akkasiinuuf kenneera. Obboloonni jireenya kadhataa keessatti lola kana hundumaatti baata. Lola sana hundumaa keessatti kan si gargaaru amantiidha. Dubbii Waaqayyooti. Kadhannaadha. Dhugaadha. Qajeelummaadha. Hafuura Waaqayyoon geggeeffamuudha. Kana hundumaa fudhattee yoo itti baate injifannoon kan keeti. Jireenya kadhataa keessatti qajeelummaan baay'ee si barbaachisa. Jireenya kadhataati qabaattu keessatti amantiin baay'ee si barbaachisa. Jireenya kadhataati qabaattu keessatti dubbii Waaqayyoo qabaachuun baay'ee si barbaachisa.
jireenya kadhataa kadhattu keessatti hafuura waaqayyootiin geggeeffamtee kadhachuun baay'ee si fayyada. Gargar baasanii ilaaluun hin danda'amu isa kana. Kanaaf iyyuu gulantaa lammaffaan cabsanii ba'uudha, dhoosanii ba'uudha, diiganii ba'uudha, injifannoodha, moo'icha maqaa waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gargaarsa waaqayyoo amanachuu, dubbii waaqayyoo amanachuudhaan diigi ba'i. Masaraa biyyi lafaa sitti ijaare, masaraa diinni sitti ijaare, diilloo biyyi lafaaf seexanni sitti ijaaran humna kadhataatiin diigi ba'i. Siisteemii ati keessatti marfamuun sirra hin jiraanneen si marsanii warra jiran diigi ba'i. Mul'ati kee akka inni barrisu galma ga'uuf kan waaqayyo si waame garuu siisteemiin taane mandara xixiqqoo keessatti iddoon taanetti marfamtee qabamtee ukkaamamee kan jiru dhoosii ba'i kadhataan. Waaqayyo kana jedha saba isaatiin inni cabsee kan rabanuu aan waaqayyo gooftaan isin duran jira. Waaqayyo waaqa jaalalaati, waaqayyo waaqa humnaatis, waaqayyo waaqa dhiifamaati, waaqayyo waaqa firdiitis, waaqayyo waaqa shururuu jaalalaan dubbatu yoo didan waaqayyo waaqa dheekkamsaan of duraa buqqisee ijoollee isa dabarsuudha. Kanaaf diigi ba'i. Ati sarara diiddee baata, cabsitee baata, dhoostee baata. Ijoolleen Israa'el Baabiloonii gaafa ba'an jedha. Yeroo isaan Baabiloonii ka'uuf jedhan akka isaan ba'aniif waaqayyo Qiiroosiin isaan dura dhaabe. Qiiroos mootummaa Baabiloon iddoo afuritti dhoose. Ergasii booda walabummaadhaaf bilisummaa Israa'eliif labse. Yoo har'a wantoota si marsanii jiran ofirraa cabsitee atis bilisummaa kee labsatta, birmadummaa kee labsatta, hurrii baata, cubbuu jala hurrii baata, siisteemii biyya lafaa jala hurrii baata, dhiibbaa foonii jala hurrii baata, dhiibbaa seexanaa jala. Kanaaf wantoota si marsan, wantoota si daangessan san dhoosii ba'i. Sadarkaa dhumaa cabsanii ba'uudha. Rukutaa hin banamaa jedhe gooftaatu. Rukutaa hin saaqamaa jedhe. Itti ba'i dhoosii darbi. Balbalicha baradhu ba'i. Gulantaan kun gulantaa irra dhaabatanii waa sosoban miti. Gulantaan kun gulantaa irra dhaabatanii waa eeggatan miti. Gulantaa itti cabsanii ba'anidha. Gulantaa itti banatanii seenanidha. Gulantaa itti banatanis keessa ba'anidha. Kanaaf rukuti. Galgalas rukuti. Guyyaas rukuti. Ganamas rukuti. Halkanis rukuti. Hamma cabsitee baatutti, hamma balbalichi sii banamutti rukuti irra deddeebii hin banama. Sibiilaa waan cufame waan fakkaatu, danqaraa sibiila boorrajjii waan cufame waan fakkaatu rukuti waaqayyo gooftaan hin bana. Rukuti waaqayyo gooftaan hin dhoosa. Hallelujah. Iyyaasuun faa Zarubaabel faa dura dhaabatanii gaaricha hinuma maqaa waaqayyotti waaman. Waaqayyo dhufee dachaa gadi fagoo hin taataati. Gadi bu'ii fuula ijoollee koo duraa. Balbala gaa'ila keetti cufame, balbala tajaajila keetti cufame, balbala kakuu keetti cufame, balbala jireenya keetti cufame rukuti hin banama. Hallelujah. Warra mul'ata kee dura dhaabatan, warra kakuu kee dura dhaabatan hin dabartu jedhan balbala cufaa warra ta'an, balbala sibiilaa warra ta'an rukuti hin cabsa waaqayyo gooftaan macaa. Hallelujah. Rukuti hin bana waaqayyo gooftaan inni hundumaa danda'u. Rukutaa hin banamaa ajaji isaa kan Yesuus Kiristoos. Rukutaa hin banamaa jedhe ajaji isaa kan hafuura waaqayyooti. Rukutaa hin banamaa jedhe mirgi isaa kan waaqayyooti. Rukutaa hin banamaa jedhe humni isaa waaqayyo biraa dhufa. Rukuti ati dhoosii ba'i, cabsii ba'i. Hin danda'a waaqayyo gooftaan. Hallelujah. Gooftaa hundumaa dandeessu galanni siif haa ta'u. Amma waa tokkoon si kadhadhaan warra fuula isaanii dura itti cufame, warra karaa darbaa dhaban, warra siisteemiin itti cufe, warra biyyi lafaa itti cufe, warra seexanni itti cufe humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosin isaan duraa kan baname haa ta'u. Yeroo ammaa kana jalqabeessin kadhadha yaa waaqayyo. Balballi cufaa fakkaatu, wantoonni cufaman karaa hunduma naannaan yeroo lalan cufaa kan fakkaatu dhiiga Yesuus Kiristoosin haa banamu.
humna Yesuus Kiristoosiin habaramu bitaanis cufaa kan fakkaatu mirgaanis cufaa kan fakkaatu duubaanis cufaa kan fakkaatu duraanis cufaa kan fakkaatu yeroo kanatti humni kee waaqarraa irratti gara dhufu rukutaa jiranuti reebaa jiranuti yeroo kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiin nu habaramu. Hallelujah. cabsinee ba'uu barbaanna. Mandara hin taane keessaa lafatti hubatamuu dadhabne keessaa aloota gidduutti hubatamuu dadhabne gidduudha cabsinee ba'uu barbaanna. Mandara nu hubachuu dadhabe gidduudha cabsinee ba'uu barbaanna. Obboloota sobduu gidduutti hubatamuu dadhabne gidduudha cabsinee ba'uu barbaanna. Humni keessuu waaqarraa haa dhufu. Hallelujah. Laga atitti mul'ati kee marfame kee Waaqayyo si baasa. Mandara ati keessatti hudhamte kee Waaqayyo si baasa. Yaa obboleessa ko yaa obboleetti ko mandara ati keessatti marfamte kee Waaqayyo si baasa. Sisteemii ati keessatti marfamte kee Waaqayyo si baasa. Inni cabsee karaa banu Waaqayyo si dura jira. Gooftaa galanni fulfinni siif haa ta'u. Dubbiin kee nu wajjin haa ta'u. Amantii nuuf kenni. Jabina nuuf kenni. Hamma dhumaatti nu wajjiniin ta'i. Jilba keenya nuu jabeessi. Jireenya afura keenya nuu cimsi. Kiristoos Yesuus gooftaadhaan. Ameen. Waaqayyo gooftaan macaa sinaa eebbifama. Warri karaa televizyina Logos dubbii Waaqayyoo sirraan dhagaa jirtan fuula Feesbuukii Oromiyaa Gurshiif Bardiraa akkasumas YouTube TV Logos irraa kan nu daawwachaa jirtan sagalee kana namoota hundumtuu akka dhaga'an nu wajjin dhugaa Waaqayyoo kana addunyaa irratti lallabuuf warri hawwiif abjuu qabdan tajaajila kanarra hirmaadhaa, sheerii godhaa, laayikii godhaa. Akkasumas gorsaaf yaada yoo qabaattan nu barreessaa. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa torbee walitti deebina. Ta'e inaafuu guufuu karraarraa akka alaltuu bishaan qarqaraa yemmuu lalisuu dinni koon argaa. Balli konar ta'ella tamarga Imbaria 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 Dukkanni koni fa inni ko hinkufa Yesus kon dhufa. Okkolanaafuu otoon foqooqu quba kurnaaniin otoon ofooqu lafti hongeen guubee dhallaan dhuma garsaa Yesus gooftaadhaanaafis na dabarsa. Imbariyaa 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 Imbaria, 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 dukkanni koon ifa, inni koo hinkufa, Yesus koon dhufa. Dukkanni koon ifa, inni koo hinkufa, Yesus koon